Raanuu yaasti Mogadishoo warri mootummaa Ziyaad Barreeti hoggaa achi dhaynu bakka seennu dhabnee duuba akkasitti isin tun nama keenya cinaa nama nu dhiyeessite anilleen akkasiin nu dhiyeessite achirraan isii bira qubatuu turree jechuudha nama hedduudha. Namoonni nuti anaa fi Araarso ama Muusaati badhaadhaa hundee ama Sheekaati. Namoonni kun jaartii hundeedhaa Faaxuma Abdulkariim wajjin kanaan wajji achi dhaynee jechuudha. Akkasitti bobbaasaa tokkos ni jira wanni jaaniin olaanaa lamuu garbaa jaaniin innilleen achi waliin dhaynee jechuudha. Hoggaa achi dhaynu hoggaa oofisa nurraa cufan achi hoggaa dhaynu namni ol nu naquu dhamuu ni dhabame bakka nu naquu ni dhabame isiin akkasiin nama tokko nurraa fudhatte badhaadhaa kana fudhattee mana galchitee akkasitti achi qubsiiftee achirraa booda achi turree erga achi turreen boodatti gaa waajjira adda bilisummaa Oromoodhaa kan Mogadishootis sa'a 48 keessatti biyya tanarraa akka baatan jedhanii nurratti cufanii akka achirraa baanu nu godhanii gaafa sangaa hoogganoonni hayyoonni har'aan tana lubbuun jiran kan akka Xaahaa kuni Leencoo Diimaa Jayluu hundi achuma jiranii Taaddasaa Eebaatis rabbiin gaawa addunyaa tanarraa deemanii jiranii seenaan isaan haa yaadattu. Isaan kanaa wajjin bakkuma takkaa jirraa jechuudha kaasa bobboraalee tanaa. Akkasi gaafa bakka seen hogga dhabnu isa kana fuuteeti mana barmoota argate yoo inni kenniteef badhaadhaa kana akkas bira galchitee booda intalalleetti kennitee Maariyaa tana achi isin bira erga turre boodatti anis ka'ee Haaji Hassan jedhan tokko jira. Haaji Hassan Muhammad Jaaniini Mogadishuma san keessa nama barsiisaa yuunivarsiitii Azharirraa ba'e innillee na fudhattee mana na galchee inninis bakkanatti godhee namoota biraa gaa Sheemot Adam Jaanii ulamaa inteenya tun hedduu jajjabduu jira. Sheemot Adam Jaanii nama seenaa qabu. Inni kunis fuudhee gurbaa tokko Haamidoo Kaja'aniillee nama bira kaayee namuu akkasii bakka adda addaa qubatanii nu ququbsiisanii jiran san keessatti biyya sanirraa bahuun qabnaa jennee mari'annee waan baanuu hin qabnu ofiisa lamaa biyya san keessa jira. Ofiisa Somaalii galbeetiif Somaalii abbootii yoo achi dhaqxee achirraa waraqaa baafatte malee biyya Somaaliirraa bahuu hin dandeessu. Nuti achi dhaquudhaaf ammoo adda bilisummaa Oromoo keessatti beekamnee jira. Baasaboora baafanna jenneeti warratti sulba Oromoo namuugaa isaan kan baasaboora qabu karaa biyya Suudaanii deemanii nuti bakka seennu qabne karaa qoriyoolee kanaan gaara seenaa isinis nuun jedhanii nuti gaara seenuun sa'a sanitti aanjoytuudhaa miti beekamnee jirra. Warra Somaalii abboofi Somaalii galbee kana keessatti karaan rakkisaa nutis mala dhawannee jechuudha. Mala dhawatu irratti Aashaa Ibraahim tanaan atilleen biyya tana keessaa bahuu qabdaa nulleen biyya tana keessaa bahuu qabna ka'ii manuma kee kana gurguriitti biyya tana keessaa walumaan baana jennee mari'anne. Marii kana nurraa fudhattee torbaan tokko keessatti mana kana gurgurtee kaan shilingii 20 isaan shilingii 10,000 nuu kennitee irra xiqqaan 10,000 anaaf 10,000 hundeedhaaf 10,000 badhaadhaadhaaf 20,000 Araarsoo 20,000 shilingii akkasii nuu kennitee baasaboora kanallee nuu baasisiiftee kasilaa nuti nuur biraa bidaar bira dhaynee isin beeynaa isin Somaalee galbeetiimi Somaalee abbootii deema isaan bira dhaqaa malee nuun jee akkuma taatee warra marrihaan kana keessa sesseennee gartee dagmada ja'anii warra jiru jira. Kanaan baasabooraas biyyuma san keessatti waraqaa dhalootaatis fakkeenyaaf amma biyya gartee markaa ja'an irraa naa baasanii baasabooraas maallaquma kanaan bitannee nuti kunis sagantaa godhannee namnichitti nurraa hafe Mogadishoo Hargeysa nurraa hafe Gamshoo Mahamad Adam Jaan kana Hargeysa nurraa hafe kun nu bira jiranii kan nu bira jirrallee shilingii 10,000 Sheemot Adam bira keessiftee fi qaallittiin tun akkasitti nu gargaartee mana ifii qabdu kan Madiinaa keessa jiru kan maal fakkaatu biillaa kana gurgurtee maallaqa nuu kennitee an akka abbaa mana isitti na gootee jara kaan akka ilmoo gootee akkasitti dura hundeedhaa fi badhaadhaa Maariyaa if dura erginee waqtii Ramadaanaa magji karaa Jiddaa erginee umraadhaan erginee akkasitti anaa fi isiin ammas itti aannee achirraa baanee badhaadhaa fi Faaxumeen nu booda dhufanii kaanis akkasumatti gurbaa tokko Haamidoo jedhanii Kaalgaarii kana jira sanaafillee maallaqa keenyee
akkasi maallaqa isii saniin biyya sanirraa bahuu dandeenye seenaa jajjabaa akkanaan nu biraa qabdi kadu akka araasootiif akka faaxume kana malees nuti jirru kun isii kanaaf qooda kaa'uu qabna walillee gaggaafatu turre ani irraanfannee torontollee dhaqee arkee eegasisnin bilbilaa fi akkasi gaajiruu akkasii waliin dabarsinee gaafa gaariyaa jirru sanis bakka nu dura dubartiitu hojii arkataa dubartii hojii hoggaa isiin arkattu isiin ammallee jaarsa kiyyan irraa hafe jettee anaa kana ka jaarsa isiin ta'in karaa hojii dabarsan kana harasal waxan keessa nanayxee akkasitti harasal waxan keessa dalaguu turee jechuudha sababa isiitiin. Kanaaf qooda gurguddaa akkasii na biraas qabdi ummata keenya keessa biraas qabdi sabboontuu kanaatti ilmaan Oromoodha kanan jettu haala kanaan isiin tun gartee sabboontummaa isiidhaa mul'ifte.